goota geeraree biyya raasu, goota dhugaaf jiraatu, goota mirga saba isaaf falmatu, Artistii Haacaaluu Hundeessaa. Haacaaluun muddee 21 bara 1976 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa guutummaan beekamtu magaalaa Ambootti abbaa isaa obbo Hundeessaa Buusaa fi haadha isaa addee Guddattuu Horaa irraa dhalate. Umurii isaa ijoollummaatti hiriyoota isaa waliin urufaa alaltuutti loon tiksaa akkasumas kiraara taphachaa fi weeddisaa guddate. Turtiin ijoollummaa isaa kunis dandeettii isaa akka cimsatu kan isa gargaarii ture. Yeroo umuriin isaa barnootaaf ga'u barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa oddoo liibanii fi cariitti barate. Akkasumas barnoota isaa sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa qophaa'ina Ambootti barate. Haala kanaan osoo barnoota isaa sadarkaa lammaffaa barachaa yeroo sababa qabsootiin shakkamuu gara mana hidhaa Karchallee Amboo seene. Kanarraan kan ka'es waggoota 5 murtoo malee hidhame. Haacaaluu yeroo hidhamee turetti mana hidhaa sana akka mana barnootaatti itti fayyadamaa ture. Osoo mana hidhaan seeniin dura sagaleen sirbuu malee walaloo fi yeedaloo barreessuu hin danda'u ture. Sirboota isaa albama isaa jalqabaa keessaa 9 mana hidhaatti xumuree ture. Yeroo inni mana hidhaa turettis abbaan isaa jabaadhu hidhaan qoraasuma dhiiraati jechuun isa jajjabeessa ture. Seenaa Haacaaluu keessatti dubarri bakka guddaa qabdu jaalallee isaa ijoollummaa haadha warraa isaa fi haadha ijoollee isaa kan taate addee Fantuu Damisoo jedhamti. Yeroo inni waggoota 5 hidhamee ture Faantuun maatii ishee dhokachuun isa gaafatti ture. Yeroo mana hidhaatii ba'es oolmaa ishee yaadachuun sirba oolmaa kee tulfaate jedhu isheef sirbe. Haacaaluun Faantuu waliin ta'uun bultii ijaarrachuun ijoollee dubaraa 3 maqaan isaanii Wabii, Milkii fi Giftii jedhaman waliin horatan. Haacaaluunis haadha warraa isaa Faantuu maqaa Masoo Kiyyuu jedhu waama ture. Haacaaluun mana hidhaatii ba'ee turtii yeroo muraasaan booda albama isaa jalqabaa Sanyii Mootii jedhu hojjete. Haacaaluunis albamoota gurguddoo 3 Sanyii Mootii, Waa'ee Keenyaa fi Maal Mallisaa kan hojjete yoo ta'u, isaanis albamoota isaa keessaa inni jalqabaa Sanyii Mootii bara 2009 akka lakkoofsa alaatti uummataaf kan dhiyeesse yoo ta'u, albamni isaa jalqabaa kun tiraakii 13 kan qabu yoo ta'u, albama isaa kana keessatti gaddaa fi gammachuu saba isaa kan ibsee ture. Itti aansuun albama isaa lammataa Waa'ee Keenya jedhu bara 2013 akka lakkoofsa alaatti gadhiifame yoo ta'u, albamoota gurguddoo lamaan kana erga hojjetee booda sirba qeenxee kan Maalan Jira jedhu. Sirbi kun saamicha lafa Finfinnee maastar pilaanii mormuun gullalleen kan tufaa jechuun seenaa deebise. Itti aansuu weelluu qeenxee Jirra Jirra jedhuun abdii fi jiraachuu saba Oromoo mirkaneesse. Weelluun isaa Jirra Jirra jedhu kun jaallattoota isaa kan dachaan baay'isee ture. Albamoota gurguddoo 3 hojjete keessaa isa dhumaa kan ta'e Maal Mallisaa kan jedhu yaadannoo wareegamaa waggaa tokkoffaa isaa irratti yookaan bara 2021 akka lakkoofsa alaatti jaallattootaa fi uummata isaaf gad lakkifame. Haacaaluu waltajjii irratti yeroo weellisu sodaa tokko malee akka ta'e ni beekama. Muddee 2017 akka lakkoofsa alaatti osoo mootummaan TPLF aangoorra jiru koonsartii buqqaatota naannoo Somaalee irraa dhufan galii walitti qabuuf magaalaa Finfinnee galma barkumee bakka aangoonni gurguddoo jiranitti 4 kiiloof situ haanee jechuun kallattii qabsoo hakeeke. Yeroo sana waltajjiin kun kallattii miidiyaalee hawaasaa irratti tamsa'aa ture. Yeroo sana mootummaan aangoo irra ture muddama siyaasaa keessa waan tureef isa duraa caalaa mataa bu'uutti ta'e. Booda irra eega koonsartiin kun dhumee booda humna waraanaa mootummaan akka ukkaanfamee ture intarviyuu isaa yeroo dhumaaf taasise irratti dubbatee ture. Nana qobaatti na hambisanii VAT 2 fudhatanii na gadan.
irra deebiin adoolessa bara 2018 akka lakkoofsa alaatti sagantaa simannaa pireezidaantii Eertiraa kan ta'e Isaayyaas Afwerqii sagantaa galma barkumee qophaa'e irratti sodaa tokko malee ajjecha saba isaa morme. Nurraa dhoowwii yaa lammaa, nurraa dhoowwii yaa abii, nurraa dhoowwaa yaa biyyaa yookaan qeerrootaniyyaa jechuun ajjecha Harargee fi Mi'eessootti yeroo sana raawwataa ture balaaleffate. Hojii isaa kanaanis dinqisiifannaa fi jaalala guddaa hawaasa isaa biraa argate. Erga seenaa gurguddoo akkasii hojjetee booda waggaa tokko oliif miidiyaa hawaasaa irraa baduun waxabajjii 15 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gama miidiyaa OMN'n intarviiyuuf dhiyaachuun gaaffii fi deebii isaa dhumaa taasise. Hin dhabamne amaan koo dhabamu. Oromiyaa dhuma keessan jira. An uummata kiyyaaf qaalii beekta. Akkas jedhee nama. Interview isaa dhumaa kana boodas gocha sukkanneessaa fi uummata Oromoo garaa cabsee tokkotu raawwate. Torbeen itti OMN irratti interview taasisee ture. Wiixata waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa naannoo sa'aatii 3 walakkaa konkolaataa isaa keessatti qaama hin beekamneen naannoo kondominiyeemii Galaanitti ajjeefamee argame. Ajjechaan goota kanaa battala dhaga'ametti uummanni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jiran waxabajjii 23 bara 2012 ganama bariin hospitaala Paawuloositti reenfa artist Haacaaluu Hundeessaa gadda guddaan gara magaalaa inni itti dhalatee guddateetti gara magaalaa Ambootti hiriyoonni Haacaaluu fi qeerroo fi qarreen uummanni Oromoo akkasumas qabsaa'ota Oromoo kanneen akka Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa fi kan kana fakkaatan dabalatee gadda guddaan daandii gara Ambootti eegalan. Osoo haala kanaan jiranii qeerroo fi qarreen ajjecha Haacaaluutti aaranii sagalee mormii dhageessuu eegalanii. Kana irraan kan ka'e jeequmsaa fi miidhaan guddaa ga'uu eegale. Haala kana keessatti daandii gara Ambootti godhaa jiran kun sababoota garaa garaatiin gara magaalaa Finfinneetti deebi'e. Finfinneetti deebi'anii booda hayyoonni Oromoo reeffa Haacaaluu gara magaalaa Ambootti keessaa turan kan akka Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee kanneen biroo humna waraanaatiin qabamanii hidhaman. Kana irraan kan ka'e reeffi goota kanaa helikooftariidhaan gara Ambootti dhufe. Guyyaa roobii waxabajjii 24 bara 2012 gaggeessaa kabajaa istaadiyeemii Amboo Yuunivarsiitii bakka maatii fi hiriyoonni Haacaaluu argamanitti gaggeeffame. Bataskaana Iyesuusiitti sirni awwaalcha isaa gaggeeffame. Ajjeefamuu isaan duraan interview OMN irratti taasiseen Oromoof amanamaa akka ta'e ani Oromoof qaaliidha jechuun dubbatee ture. Ajjeefamuun artist Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo bira darbuun addunyaa irratti gadda guddaa ture. Miidiyaaleen biyya alaa kan ta'an kanneen akka BBC, Al Jazeera fi miidiyaaleen hedduu irratti bifa kanaan himamee ture. Haacaaluun ajjeefamuu isaa duraan namoonni garaa garaa akka inni biyyaa ba'u itti himaa turan. Waxabajjiin 22 uummata Oromoo hundaaf guyyaa gaddaa guddaati. Erga Haacaaluu wareegamee yaadannoo isaa waggaa tokkoffaa irratti albama isaa isa dhumaa eebbifamuu danda'e ture. Itti aansuun haati warraa fi maatiin isaa yaadannoo waggaa lammaffaa isaa irraa eegaluun maqaa isaan Haacaaluu Hundeessaa Awwaard hundeessuun weellistoota badhaasuu fi jajjabeessuu bara 2014 jalqabanii yaadannoo isaa waggaa waggaan waxabajjii 22 gaggeeffamuun hanga ammaatti marsaa 4 2014 hanga 17tti kan gaggeeffame yoo ta'u guyyaa har'aa sa'a muraasaa booda kan kennamuu fi yaadannoon goota kanaa waggaa 6ffaa kan kabajamu ta'a. Walumaa galatti duuti isaa uummata Oromoo fi addunyaa kan raase ture. Lubbuu fi qabeenya hedduu irratti miidhaa ga'e. Egaa viidiyoo keenya hamma asitti eega ilaaltanii viidiyoon keenya isinitti toleera jechuudha. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe akkasumas viidiyoon keenya kun namoota hedduu bira akka ga'u laayikii fi sheerii godhaa. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa seenaa gootota Oromoo ciccimoo fi seenaa bareedaa ta'een akka walitti deebinutti nagaatti. Suspense the land.
Ikirta, bangunat ikir. Oriu ke sangama awar ke ni tole karbun kotani